السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي أرواح برسيسو دفه نمن بين اللي هنجرا في مسين من أول يا رسول كيرما almost فكين يستينجي سينة بالبلاك إن كان يقولنا ممكن بربان أكان من سنوان بربادي أو كالكوليترا بربادي كالكوليترا كفايدم FBO بربادي FB كوفا كفايدم إيمو بربادي إيمو كوفا كفايدم وجودك جالكوا مال جونا إسجد ولي الله دراندو سستينجي سينة duraan dursa stingii gubbaa kanaa gad harkifannee stingii asii gad harkisnaa stingii gad harkisnee stingii seenna keessaan illee ni seenta stingii akka barbaaddeen achii ol ooftaa in dhuftaa ol ooftee biometrics ka jedhu kana argaa artaami biometrics in the security ka jedhu kana irra kilik gootaa sambooda ol harkistee other security sting ka jedhu kana isarra kilik goonaa eega dhufne kiyya dura on ta'ee jira namni onii kana isaa kana hin qabne fiin windows ka jedhu kana on gootaa erga isa on gootee xumurteerra keessaa baatee stingii waan jedhamu kana keessaa baatee abbicha bilbila barbaadu san fakkeenya amma ani kalkuleetara fayyadaman akka yoo ansiin jedhu ta'e kalkuleetara bantee erga bantee booda sarara dhumaa as bira mul'attu kana sarara tana argaarta kalkuleetara osoo hin taane sararatti sadiin tana baagii qabdu kana irra isii tutta ergasii tuttee keessaa baatee booda akkana harkistee as bira dhuftee mataattii kana argitaa makaa kana qubaan gadi qabda akkasi qabda eega inni sii dhufee booda dhuftee piin this app is ka jedhu irra kilik goota ergasii gad dhuftee as okay kana goota erga gooti amma fakkeenya kalkuleetara qarabanii jira waan ta'eef inni kun fakkeenyaa fi amma haa balleessu sikiriitii na gaafataa isa keessaa bahaa bifa haarawaan banee itti kenna jechuudha amma kalkuleetara banameera amma kun kalkuleetara banee itti kennuuf akkuma amma reef godhe as bira dhufee mataa kana gadi qaba san booda piinzis appis eega godhee booda okay jedhee itti kenne amma inni waan fedhe yoo godhe waan biraa as keessa bahuu hin danda'u kalkuleetara akka barbaade baha keessaa bahu nu dammoo wanni goon sarara sadiin harka bitaa jirtuu fi ta duuba deebi'anii jirtu kana wal bira yeroo wal fakkaata wal bira gadi qabna gadi qabdee gadhiista banameera eegasii qulfii kee bantee waan barbaadu deebitaa jechuudha abbichi waan san malee waan biraa hin tuqu inni biraa dabalataan appii tokko malee appilikeeshinii qabdu yoo dhossuu barbaadde waal goonaadha waan jedhu isa kana argatuuf dammoo inni dabalataa ammas stingii seennaa stingii gad harkisnee stingii irra kilik gootaa san booda ol dhuftaa akkana gad harkistee as bira displeey kana dhuftaa display eega tuttee booda ol harkistee as bira dhufta home screen ka jedhu kan argitee home screen ka jedhu kana irra kilik gootaa ergasii gad dhufta amma gara dhumaatti gad dhuftee as bira dhufta hid application ka jedhu argitaa kan hid appisi kana irra kilik gootee application dhosuu barbaaddu amma fakkeenya kunniin kan dhogateeru ka biraa dhosuu barbaadde isa irra gootaa kilik itti gootaa erga gootee booda kilik erga gootee apply jettaan as bira dhuftee argitee apply kana irra kilik goota san booda dhogateera jecha stingii walumaa galatti stingii keessaa baana stingii waan jedhamu keessaa baata amma fakkeenyaa fi iimoo reetii san yoo sottee hin argattu hin jiru yoo barbaadde isa kana yoo ofii keetii irra seenuu barbaadde asuma irra kilik gootee jecha iimoo jedhu barreessita sii dhufu akkanatti hin baafatta garuu akkana namni soqee hin argu dhokateeraa jechuudha akkasi dhoffattaa yoo balleessuu barbaadde dammoo stingii keessa deebitee stingii irra kilik gootaa san booda ol harkistee display dhuftee ammallee ol harkistee kunoo home screen irra kilik gootaa san booda ol harkistee feed application ka jedhu kana irra kilik gootaa san booda waan qara raayitii qabu wannaa qabu kana hin balleessa jechuudha fakkeenyaan kareef dabale kanaami isa kana hin balleessa erga jedhee gootu apply jedhu malee hin badu waan ta'eef apply godhee hin argadha kan apply goote keessaa baatee jechuudha kanaafi warroon ilaaltanii like godhaatii waan biraallee waan wal barsiisnu yoo jiraate waan adda addaa walaa barsiifnu waan beeknu irraa walaa barsiifnu